Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaati English baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan ingiliffaa afaan oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Baay'ee walirraa bannee keessattuu hordoftoota chaanaalii kanaa jechuudha. Erga viidiyoo hojjannee baay'ee turree jirra. Amma garuu itti fufuun yaallaa viidiyoowwan hedduu ni hojjannaa jechuudha. Barumsa irratti barumsaan kan wal qabate jechuudha. Har'a kan barannu maalidha? Barumsa afaan Ingilish baay'ee barbaachisaa ta'e nama tokko addatti si dubbisuun barbaada yoo jettuun akkamitti akka dubbistu jechuudha. Viidiyoowwan erga hojjannee akkuma isiniin jedhe baay'ee turree jirra. Namoonni na gaafattanillee baay'ee ni jirtu. Galatoomaa maaliif badde kan naan jettan jechuudha. Sababa hojii garagaraatiifi garuu amma itti fufnaa kanarraa kanaa jechuudha. Kanaan booda viidiyoo yeroo hundaa gadhiisuun yaallaa jechuudha. Viidiyoo barbaachisoo isiniif fayyadan keessattuu warra jalqabdootaa akkasumas warra jiddu galeessaa fi warra jalqabarra jirtan afaan ingiliffaa keessan sadarkaa keessan akka ittiin guddisattan chaanaaliin nagaati ingilish maqaa gara nagaati ingilish jedhutti jijjiirreerra isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf har'a nama tokkoon addatti si dubbisuu barbaada afaan ingiliffaatiin. Yoo jettan akkam akka jettan jechuudha. Mee addatti si dubbisuun barbaada daqiiqaa tokko ni qabdaa mee si dubbisuuf akkasumas ammoo dhiifama addatti si dubbisuun barbaada jechuu barbaadan akkamitti akka jettan kan waliin laallu ta'a jechuudha. Tokkoffaa maal jechuu dandeessan jechuudha. Do you have a minute to talk? Do you have a minute to talk? Do you have a minute to talk? Waliin dubbachuuf daqiiqaa tokko qabdaa? Waliin dubbachuuf daqiiqaa tokko qabdaa? Do you have a minute to talk? Waliin dubbachuuf daqiiqaa tokko qabdaa? Jechuu dandeessan jechuudha. Nama tokko addatti dubbisuu yoo barbaadde. Maybe nama keessatti daqiiqaa tokko qabdaa waliin dubbachuuf? Or do you have a minute to talk? Do you have a minute to talk? Jechuu ni dandeessanii. Inni biraa can we talk for a minute please? Can we talk for a minute please? Can we talk for a minute please? Daqiiqadhaaf waliin haasa'uu ni dandeenya? Daqiiqadhaaf waliin haasa'uu ni dandeenya? Talk jechuun haasa'uu jechuudha. Minute daqiiqadha. Please yoo jennu maaloo akka jechuuti. Akka galumsa isaatiitti afaan ingiliffaatiin please yoo jenne afaan keenyan immoo yeroo san akkamitti fayyadamnaa kan jedhu gara keenyatti hiikni akkuma keenyatti fayyadamnaa. Yeroo baay'ee maaloo irra caalaa baay'inaan fayyadamnu. Kanaafan asirratti iyyuu dhiise jechuudha. Daqiiqadhaaf waliin haasa'uu ni dandeenya? Can we talk for a minute please? Can we talk for a minute please? Okay. Inni sadaffaan ammoo you and I need to talk. You and I need to talk. Atii fi ani waliin dubbachuu qabna. Atii fi ani, you, ati yookaan isin jechuudha miti. I means ana jechuudha. Ani need to talk. Haasa'uu qabna. Need yoo jenne amma wanta tokko akka nu barbaachisu ibsuuf jechuudha. Akka nu barbaachisuuf. You and I need to talk. Atii fi ani waliin dubbachuu qabna jenna jechuudha. Kan itti aanu immoo can we talk alone please? Can we talk alone please? Dhiifama addatti waliin dubbachuu ni dandeenya? Kaan yoo jenne amma yeroo baay'ee kan waan dandeettii ittiin ibsannaa jechuudha. Giraamarii warroonni barbaadan waa'ee kaan, waa'ee could, waa'ee able to jedhaman kanneen gaaf tokko qabadheetan isiniif dhiyaadha rakkoon qabu. Kanaaf can we talk alone please? Dhiifama addatti waliin dubbachuu ni dandeenya jedha. Asirratti isiniif barreesseen jira akka sirriitti ifa isiniif ta'u. Can we talk alone please? Can we talk alone please? Jettan jechuudha. Kan itti aanu immoo we need to talk about work. Specify yoo gochuu barbaadan wanta waa'ee dubbachuu barbaadanii sana ammoo amma fakkeenyaaf
We need to talk about work. Waa'ee hojii dubbachuu qabnaa. Waa'ee hojii dubbachuu qabnaa. Waa'ee maalii yoo jedhamtan amma fakkeenya waa'ee hojii jechuu dandeessan jechuudha. We need to talk about work. Hojiidhaa miti work jechuun? We need to talk about work. Waa'ee hojii dubbachuu qabnaa. Inni itti aanu immoo there is something I need to get off my chest. There is something I need to get off my chest. Kun immoo amma fakkeenya wanti isin dhiphise tokko yoo jiraate nama tokko waammattanii ofirraa bakka amma fakkeenyaaf isiniif salphata. Rakkoon tokko amma yoo isinirra jiraate yookaan wanti isin dhiphise tokko yoo jiraate yoo ofirraa himtan yookaan namatti namaa qooddan isiniif maal ta'a jechuudha. Isiniif wanti sun isinirraa salphata jechuudha. Akka wanta tokko ofirraa kuffistaniititti isinitti dhaga'amu yeroo tokko tokko wanta isin dhiphise namatti yoo himtan yookaan yoo namaan mariisistan jechuudha. Kunillee maalidha amma wanta ofirraa kuffisu yookaan dubbachuu qabutu jira jettan jechuudha. Wanta ofirraa kuffisu yookaan dubbachuu qabutu jira jechaa jirtan jechuudha. There's something I need to get off my chest. Yoo direct translate gochuun qabdanii tokko tokko there's something I need to get off my chest. Wanta ofirraa kuffisu yookaan dubbachuu qabutu jira jettan jechuudha. Okay. Inni itti aanu ammoo we need to talk. We need to talk. Maal jechuudha? Waliin dubbachuu qabnaa, haasa'uu qabnaa. Maybe waa'ee rakkoo wayii uumamuu ta'a. We need to talk. Waliin dubbachuu qabna. Waliin haasa'uu qabna. Jechuu barbaadan we need to talk. Maybe about what? About work ta'uu danda'a. We need to talk. Waliin dubbachuu qabnaa. Ashi. Inni biraa immoo can I talk to you alone please? Kana duratti waan jenne natti fakkaata garuu maybe can I talk to you alone please? Maaloo addatti dubbisuu ni danda'a. Yoo asitti maaloodhaan illee yoo fayyadamne akkanatti fayyadamuu dandeenya. Maaloo irra caalaa garuu dhiifama jenna afaan oromoo keessatti. Dhiifama addatti dubbisuu danda'a jenna. Maaloo hin jennu jechuudha. Yaa inni iddoo itti fayyadamnu ni jira garuu yeroo baay'ee dhiifama jenna. Dhiifama addatti dubbisuu hin danda'a jenna. Can I talk to you alone please? Jenna jechuudha. Okay. Inni itti aanu ammoo I want to talk to you later. I want to talk to you later. Booda si dubbisuun barbaada. Later. Booda jechuudha. I want to talk to you later. Booda si dubbisuun barbaada. I want to talk to you later. Booda si dubbisuun barbaada jedha jechuudha. Okay, amma immoo islaadiin kan dhumaa kun immoo maal jedhaa? I want to talk to you. I want yoo jennillee barbaaduu jechuudha. I need akka jechuudha jechuudha. Wanta tokko barbaaduu jechuudha. I want to talk to you. I want to talk to you. I want to talk to you. Si dubbisuun yookaan si haasofsiisuun barbaada. Si dubbisuu yookaan si haasofsiisuun barbaada. Ashi. Kan itti aanu immoo kan dhumaa kun jechuudha. I want to talk to you privately. I want to talk to you privately. Addatti si dubbisuun barbaada. Adda kee private wanti jedhaman ni beektanii miti ree? Wanta addaa ta'edha jechuudha. Wanta addatti wanta siif isa qofa bakka bu'u tokko yoo haasoftan jechuudha. Privateedhaan yookaan addatti. Addatti si dubbisuun barbaada. I want to talk to you privately. Privately. I want to talk to you privately. Jettan jechuudha. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma fakkaataa. Yaa akkuma isiniin jedhe xiqqoo dura addaan babbannee turreeyyuu kana sirriitti viidiyoo kana irra deddeebi'aa too lallaalaa'ee warroonni ammoo iimoodhaan barachuu barbaadan iimoodhaan barsiisaa jirra waan ta'eef kara iimoo kara zuumii barachuu barbaadan na dubbisaa jechuudha. Kan na dubbistan yaa iimoodhaan na dubbisaa meebii bilbila keenya argachuu baachuu dandeessa warroonni bilbiltan jechuudha. Kanaafuu iimoodhaan na dubbisaa jechuudha. Kanumaa bakkuma hirtanitti nagaan haftaa baay'een isin jaaladhaa.